بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرسان صدفادا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. دنيا آخرة خيسا أكا تفكرتنيف متدري جورا qabxii sadiirraa hin dubbadhaa reefu isiniin jee tokko zaata duniyaa, tokko duniyaa akhiraa mizaanu kasadaffaa ammarra jirra. maal kaju mal hikma maali faayidaan rabbiin ganda sadii uumuudha? takkaa faayidaan nuti duniyaa irratti uumamneef maali waan juurraa hidu hayyee rabbiin ganda sadii uumeeyyan. ganda tokko khayrii qulqulli takka balaan ittiin argamin jannata sun. ganda qulqulli balaa waan ta'e guutu achuma wali qabe bihadaafiirihi waan balaadha ta'e hunda isaa bakkatti ibidda sun. khoflaa taphaa fi balaadhaa fi cinqiin ka dhuftee guutte aakhiraadha sun maali duniyaadha sun lachuu laaqaa laal. khayrii qulqullii jannata, sharrii qulqullii ibidda. khayrii fi sharrii wal makaa addunyaa. rabbiin ganda sadeen kana uumeyyan duuba ganda kana maakkana godhee jechuurraa waan boruu yaanuun nu hafemma. kana keeysa kitaaba tokko ibnul qayyim rahimahullah xariiqul hijrateyn wa baabu saadateyn kitaaba kanarra ka jiru rabbiin ganda sadii uumeye. ganda sadeen kanarraayi addunyaa ganda sadaffaa khayrii fi sharriinsii wal makaadhaa godheyye. khayrii fi sharriinsii wal makaa katee kun maali sababni isaa? rabbiin jannata dubbate alaamaa jannata akka asi gartu qananiidha. rabbiin ibidda dubbate alaamaa qixaaxaa biyya tanatti akka gartu dararamuu keetii fi mashaqqaa'uu keetii. kitaabni dhufeeti rakkoo akhiraa himee balloo akhiraa hime. ati akki jettu waanin inkaaruuf hin qabu ammaa qabee harkaana qaba jetta duuba. ahaa qabatama taate jechuu bakka itti qabatama godhe kana. idan akki gootu jegaa amma abbaa kitaaba sanirrattiin sii deebi'a. addunyaa tana keessa wayii gartaa jeeti hogguu bal'ina rabbii garte qul haadhaa asarun min aasaari rahmatillah kun milikkata rabbiin rahiim tahuutii jetta jee. dalaguma rabbiitiin akkaneetta. dalaguma rabbii laalteeti milikkata kanaatiin akkaneetta duuba. hogguu rabbiin nama tokko cinqama si garsiise, dararamaa hoggaa rabbiin si garsiise maal jetta? haadhaa asarun min aasaari ghadabillah milikkata edaa rabbiin ni dallana jechuutii jeeje. hayyee uumaa rabbii tana ni garta, uumaa rabbii tana ni garta. maal kaju akkattis akkamiif akkam ta'u kaan uumamatti akka fedhu ofirraan agarrin harkatin kaan rabbitti bal'isee akkanaa. kana lamaan dalagaa tana adda adda godhee dalaguu rabbiiti wayi jetta. gaafa rabbiin bal'ise asarun min aasaari milikkata rabbiin rahmata qabaatuuti ummata qixaaxame hogguu garte haadhaa asarun min aasaari ghadabihi kun milikkata rabbiin ni dallana jechuutii je. edaa duniyaan tun qaraati qabdi boo eebar nagaa fayyaa yaa'uun ta'u namaan hin jettu dalagaa rabbiitiin akkas jetta laal. namaan je namatti quba laate quba meeqa abbat deebi'a yan dhageeyseeti akkas deebi'a qara'uuf yaana malee baalagummaa miti zanni laal waan hin sitti mukeessa akka fayyadamtuun sirraa fedhe dalagaa rabbiin laaliin siin jedhe. maal kaju akka kun milikkata dallansuu rabbiitii jettaan waan rabbiin qabe gizee garte
nama saniin hin jettu dalagaa rabbiitiin jetta. Hogguu bal'ina garte kun melekkata rabbiin rahmata qabaatuutii jetta nama saniin hin jettu. Suni rahmata beekuu dhabuu isaan mala mizaanni nama sanii ganaadha. Zaata bal'inaa qofaan jetta. Hogguu qixaaxaati zaata qabinaa qofaan jetta. Yoo feete abbaan nama dalagaa rabbii beeku tahee darajaa durii hin qabne kattiin harkatu ta'uudhaan mala. Abbaa saniin hin jettu. Hayyee maaliin jetta dalagaadhaan jetta. Alla rabbiin kun ni dallanaa eeggadha jetta. Maal barakkanaa fi kattiin harkee jetta duuba. Kitaaba Ibnul Qayyim sanii kana yaabeekan. Rabbiin quraana keessatti kiyyee فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ميلالي ملكتا رحمة ربين لفبونو يتكت جراج سيجي غنسي سيجي أما روباني آثارين كن فانا ملكتا علامة جيجو. أها dalagaa rabbiituni melekkata dalagaa rabbiitu melekkata rabbiirra nama qajeelchitu akka inni dalagu roobaani melekkata rahmata rabbiyyee hogguu rabbiin bal'ise melekkata rabbiin bal'isuudhaa jettee qabattaan siin jechuu jira bar. Ahaa hogguu rabbiin nama qabe melekkata rabbiin ni dallanaadhaati jettee qabattaan siin jechuu jira bar. Duniyaa allaa qaadhan jenneere rakkoo fi balloo addunyaatiin maal jetta alaamaa jannataati alaamaa jahannami jetta qabu. Aha akkiya jan Shaddad ibn Awsiiti jallal asaabtichi tokko gorsa kennee jan ayyuu annaas hey hawaasa keenya na caqasaa jee jan aboo isin kheyriidhaas xarafa malee takkaan agarree bal'inaas takkaan agarree jee xarafa malee yaaboo isin cinqiidhaas takkaan agarree jee xarafa malee na dhageessami cinqis takkaan agarree jee xarafa malee balloodhaas takkaan agarree jee xarafa malee. Cinqiidha eega dallansuu rabbiiti jahannam booda nafne jee achi jirti. Yaaboo eega jaalala rabbiiti bal'oon akka bal'oodha jannata booda nafne jee. Yaaboo ta addunyaa tun hundaaf taati tullaaqaadha. Odoo ati asii kofaltuuti manni ta ziyaadhaa gamana jira laal. Sharaan tokko gamana mana sargiiti. Sharaan tokko gamana mana ta ziyaati. Addunyaan sitti mu jira beekan. Intalti taan arra heerumtee hiriyaan si arra duuteen siin jee. Na dhageessa. Duniyaa akka wal cinaa deemaa bar. Abaarsatti hin jiran sitti fakkaatiin na'uutu billaayi. Odoo makuun liqiidhaa fi qabeenyaan na duraa badee namaan naa kafaluu dideyyee amata 20 itti laffa'eeti arra kunoo silqiin qalau irra jettee arra seenteef. Ajaa'iba goota miliyoona 2 fi 3 jee. Warra baadiyyaa bira jajjabaa beek itti naa deebi kun sangaa arra magaalaa geesset kuma 50 wayi maalii fi maal isaa asiin oloofe booda kiisha gizeef qabatu kanaa edaa daalachaatu kiishaa fudhate marxo matan marate odoo warri magaalaa dhaqe hin galin gizeedhaan dhufe tu yaa'oo miskiina kun ammoo waan amata meeqa itti lafaa ture chaansiin arra naa baate jee gammachuu shallalaa dhufe kun arra Allahu akbar jechaa gammadaa dhufe. Duniyaa nam lamaan sitti hime beekan isiin tun arra heerumtee tun arra duute wajji dhalatte ijoolleen lamaan beekan. Sharaan gamana laal taziyaa kun asii cinqi jira kun asii gamana sharaa sargiiti gamana jira ka gamanaa kun arra duniyaa jammare boo. Hagamanaa kun arra duniyaa farrame. Jiruun duniyaa allaaqa akkanaati. Akka kanaan maal jettaan siin jee tafakkuruu qabda. Haasawaa kiyya irratti sii deebi'a. Rakkoo fi balloo addunyaa keessa jirtuun melekkata rahmata rabbiitii fi melekkata qixaaxa rabbiitii ji'i qabadhu. Haya kitaabni Ibnul Qayyim akkana kunu. هذا أثر من آثار انتقامي هذا أثر من آثار غضبي أكن يشوتي أكيد نفيما ماسا إن الأثر يدل على المؤثر فأنت أبا أجت الرقج الجيان دلقان أبا دلق الرقج الجيان الدنيا تنغيز والنجر دلقا ربيتي إذا ربنا كان دلقا أبو هي وأجايبا كم جتلال قرآن سانخاني رفو ستي موير رانفتي
ilaa aasaari sawwee irraan batte alaamaa jechuu bara. Aha asaru min aasaari rahmatillah jechuu jirra bara. Kitaaba sitti mee barboota. Aha ati maganaa tafakkurtee fayyadamuu malee si nafne maaliif si fayyada inni kun silaa? Akka nama baay'ilama rabbii akhirat dubbatamee san akka nama ijaan arkee ta'uu deemta barati yaqiinatti chisiqu jirtaa beekan. Aboo rabbiin jannataa jaannam qaba waan jaan kana waan hin kaartuuf hin qabu. Yaaboo ammaa qabee harkaana qaba. Yaaboo tun tanuma bal'ina kun asii fayyaa akka jiru ka kun asii akka jiru yaa akhi duniyaan tun dubbiin tun tanuma akkanuma mazzanamuu qabdi. Waan biroo waan qabdu jee kun naam hogguu kana tafakkurte yaamtaati akka deebiftaaf. Kana tafakkuruun akka nama dhaqee ijaan arkee bimanzilate arkaa ijaa sii ta'a bara. Itti deebi qaayidaa tana waan lafa gassii dhaabu tafakkura kana waan gajjabeessu adillaan sii fidammaasi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkije gizee bonaa gizee oowwi jabaate maal godhaa je hogguu oowwi jabaate qabbaneeffadhaa je. Oowwi bonaa kuni hafuur baafannaa jaannamirraa ijee bara. Aha edaanuu qaayidaa reefu jettu tana Nabi Muhammadiit akkasitti tafakkuruura nu qaayee bara akkana dubbiin dhiira barfatin akkana. Haya qabbana gizee ganna ta harka nama cirtu san garteemi kunoo maalirraa ije qabbana jahannamirraa ije. Nafasa lama isii godhe jee bar nafasuun fi shitaa waa nafasuun fi sayfi. Oowwa bonaatiin jahannamirraa as faca'ee ji qabbana gannaatiin jahannamirraa as faca'ee ji oowwaa fi qabbana qaba. As teessee waan akhiraa qaraate jechuu ati. Rabbi sin dhorkin gaagana. Rakkoo fi balloo reefu sitti hime rabbi sin dhorkin gaaganaa tafakkuru. Itti deebiin kam goota? Quraana irratti rabbiin keenya ibidda dubbatee tikkiye. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. كان لا تذكرة بقية تنجرتا تذكرة ها إبدد بفتدميرا نحن جعلناها إبدد بفتان سنجي ibidda goonee jirra gorsaaf goonee je warra musaafiraatiif musaafira addunyaa akhiraatiif hawaa'ii maali miftaahu daari sa'aadaa ibnul qayyim katabe. Hayyeega ibiddi duniyaadha gorsa yaadachiisa ibidda akhiraati rabbuma akkana jeeqa eebar quraanaan siime. Ibidda addunyaatiin ibidda akhiraa yaadadhu gammas irraa hin gabaabsa. Oowwa gannaa bonaa qabbanaatiif reefu siin himneere ibnul qayyim kitaaba akkanaa irratti kana yaa siin himneere addunyaan maaliif laaqaa taate ma hikmaa ogummaa akka ati melekkata jahannam asig gartuuf melekkata jannata akka asig gartuuf booyuudha qabda cinqamtee takkaa nama booyee arku qabda qaraati waan ta'eef hoflu qabda gammaddee takkaa nama hoflu arku qabda maanaan gammachuu akkasii galu haa. Addunyaan tun bar gammachuu qabdi. Addunyaan tun rifaatu qabdi. Hunda koorsii moomaal jalleenji waan tokko qiyaasa waan tokko fudhattee asirraa fudhattee kanarratti akka qiyaaftu. Ati addunyaadhaan wanni dararamu jirtuuf duraan niin qulqulleessaa naarka qushaashoyteettee aartee beekan. Yookeeti wanni ati qadara rabbitti aarteef waliin qixxeesseettee xaaraa turte tana dura. Lakkii waliin qixxaattu akka wal qixxaattuuf hin uumne rabbiin akka ati qaraatii fudhattuuf uume. Hai ati odoo barnoota jirtuuti nama dalaga jiru huccuu dalagaa baafatee huccuu yaa akhi maal taate masluufa namaan jangaa biyya teenya tanatti akkasitti. Biyya tanatti addunyatti addunyaa akhiraa keessa tafakkurreeti hanga inni nu jiraachise jiraannellaan nama na faxina. Waan bal'oo yoo garte achi yaadadhu rakkoo yoo garte sichi yaadadhu. Rakkoon rakkoo akhiraati bal'oon bal'oo akhiraati. Litatafakkaruu akkana hogguu kana mi'a ibadaa wanni ati gartu wal jalaan beeku mal hikma hikmaan tokko mas
قاف تكون نبين كينيا صلى الله عليه وسلم أصابتوتا إساني هجو تك تموتين تك هدية إرك هجو موتين أبيت سلاو ها وامرات أميرا يبيتا أكا ياداها دنيا مسلاو خانا هجو تنا أوي جاني لالني بر أصابتني فقال صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد في الجنة خير من هذا هجو سعد بن معاذ جنة كيست مربي جنيلا وانا اركانغو غيفتن تاون من فافرا قل ليسني بيتامي هجو يسين اسيت ادن تنرا هجو اصابتچي ابلو خلال هجو جنة سيني ها تيساقو بويت تا harkarra afaanirra wayin qulqulleeffatanii beeytaami huccuun isin asit dhaaddan tuni furriidhaan fudhatuun taatu akhiratti jedhe akkana jechuun riikan warri jannataa furrii fudhataa jechuun miti hadiisni kana furriin fudhatan jeebar hin jiru jeebar kanuma akkasii qiyaasa sitti himu kiyya waan harkaa fi kanarraa firraa qulqulleessan oguu jettu kam huccuun isin huccuu mootiiti jettanii asit dhaaddan tun lalan harkaan firraa qulqulleessu softii wayin firraa haxaawan inni beeytami sanuun geessu jee ish ahaa maaltu sii gale maati qananii akhiraadha tajirtu san fuuteetuma qananii addunyaatti walif fiduu hogguu barbaadde maal jechuu dubbii goote beeytaati qananii kanaa walif fiduu hogguu barbaadde maal jechuu hogguu qananii tanaa fi tana walif fiduu feeteen jee qananii tanaa fi tana qiyaasuu hogguu feeteen jee akkam goota bareedina huccuu asii hogguu gartee bareedina huccuu akhiraa yaadattaan siin jee hoggaa akki jee hadiisa tokkotti wallaahi wala nasifuhaa alaa ra'sihaa khayrun min addunyaa wamaa fihaa jee shaama shaarbii takkaa'u shaamaa dhalaan jannata keessa jirtu hidhattuutu duniyaa fi waan duniyaa keessa jiru caala jee bareedinni addunyaa bareedina akhiraa siyaachisu qabaa yaaddee akka wal caalchiftee sammuu tee keessa katabattaan siin jee wallahi isa bareedina kana magaalaa akka wal cinaa keessatti akka caalmaya isa akka beekuu qabdaan siin jedhu haya kanarra deebi'ee edaa duniyaa tana ni qulqulleessine jennee duu jirra nuti tolte mee afamma tokko duniyaatti aartee aaraa addunyaa kana naami ennaan ekki jee jambar aaraa addunyaa kanarra ni baay'lamni siin guutamu kanaan na dhibee jedhan baay'lama hogguu jettu kam jechuu keeti namni qorqorroon tun guutuun eda karooraan bulteenaa siima mana tahee kabaadiyyaa magaalaa kun guutuun karoorarra buleedha karoora edatti bulee ammatti jira arra guyyaa karoora namni godhate kanaatu qaaxaroo addunyaati guyyuma tokko gahee siin hin jettu hoggaa takalee dabarsite arra haarawatti qoy akaafaa fi dongoraa bare dheengaddaa maal gootanii barana haarawa bitattan jimme takkaawee mana oolee namu kasuuqitis takkaawee banaa malee cufaa dhiise ka angootis ka maareenis ka intalaa fi gurbaanis ka joollee haadhaa fi abbaanis ka boomee af ammaa malee arra asit dhaabbanna guyyaa namni waliin jeessa dhageessaati guyyaa rabbii tana goona ta goote ta kaleedhaa namni si gaafatu hin jiru kutteemi kutteenuu fitte si harka irra deemuu dandeessa akkanaaye tokkoota addunyaa wassafi jennaan ekki jeenje aboo addunyaan sadii jee kalee arra boru kaleen waan du'e natti hin kaasinii jeen kuteemi kuteenuu fixe hin jiru asi achi hin qabu kutee kanaa achi hin jiru kabiroo wanni ati jala barbaaddu ganaa naf salaam hayyee arra hoo arra qabnee harkaa wal qabnaa hangana cinqiin hin booreessinii jeen hayyee boru hoo kun baay'lamaa ni hundufne cinqiliqiin fuudhinii jeen tagbaaban laalakkinje kaboruu kun ni hundufne mookami kaboruu ni hundufne cinqiliqiin fuudhinii jeenii bar ni hundufne minni inni ni hundufne
cinqii liqii nutti hin fuudhin jeen haya arraan tanoo arra yoo jette harkaa wal qabna umrii teenya liqii nama birootiin dabarsinii jeen eegaa jiraanni harruma haleenoo ennaan hundu waan du'e nutti hin kaasinii jeen kutee nuuf itte yaa rabbi hayyee bareede bo tokkoon duniyaa himii jeniin adduniyaa maa madaa kal ahlaam wamaa sayaatii kal amaanii walwaqtu daa'i'un beynahumaa je addunyaan dabarte manaamaa je taganaa dhuftutun ammoo gaabbiidhaa je taarkaa qabdu umriin namaa tana iddu dhumtee je kana irra bayaa namoo hareefuuti boo hundinuu bayaanuma ajaa'ibuma kana jee bara kun ammoo addunyaa bayaansii jeen aboo siimuu jeen alladhii kafaaka hamma amsin sayakfiika hamma yoomin wagadin hin iraarin hin dararamin rabbiin cinqii haleedhaa akkaan ta'i kamaleen ta'i bar halee sumaa jiraate hute mookam jiraatte haragaadhaati akkaan ta'i kamaleen ta'i jiraatte mi'ee rabbii cinqii haleedhaa dabarse arraa fi boruus bira si dabarsuuf ta'a cinqiin heddummeessin jeenye hayyee akka jeen kun xiqqaan jiru kun annama guddeef hin jaa gaafa xiqqaa mucaan gaabbii saniin si fassaruu deema beekatti mucaan xiqqaan annama guddeef hin jaa gizee guddate an amma dura ijoollee jaa manguddoo gaafadhu umriin namaa iddoo tana dhumte jee hogguu dura ol deemtu gaabbi gizee bira geesses gaabbi lachuutu moo lachuutu yoo rabbi jee malee takkaan agarreeboo hoggaa duratti seentus gaabbiidhaan siin jee mucaan xiqqaan akkamiif hin jaa an nama guddeef hin jaa gaabbiidha gaayii kaan isaa hogguu guddate hoo an xiqqaadhaaf hin jaa gaabbiidha gaayii kaan isaa manguddoon baran amma dura maal farrifta yaa baran ijoolleen ma dura hoggaa xiqqaa akkam jechaa ture abbaa baran guddadhe jechaan ture jarri kun maal dalaguu isaaniitti gizee kan laaltummaa yaa duniyaa akka keessa tafakkurteet addunyaa akhiraa lamaan waliif fiddee addunyaa akhiraa kana miizaana hikmaa ogummaan rabbiin faayidaan rabbiin addunyaarra si fideef maaliin siin jeelaattaniin sitti hime nama nafii qabu jaannam suni way takkaa ayyaan garte takkaa rabbi asis simbochifne ati tanuma si guddisaa qiyaa sanarraa fuudhe tanuma si guddisaa hoo tanuma yoo likki dangarraa itti bane macarrasha xarafa si garsiiseemi barqaanqee fi dibaa jechuu hiikkaan isaati cinqii addunyaatii fi cinqii akhiraa hoggaa jennu cinqii addunyaatiin qaanqee etteeti cinqii akhiraatiin dibaa jetta laal ibidda guddaa jechuu xiqqaa fi guddaa jechuu malaan ifi immoo akka sammuu ta'e amansiiftukka danda'amoon danda'uu qabamoon qabuun siin jee aboonni qaba malee takkaa sin bochifne ati rabbiin asitti takkaan boonyi ati immoo achumaayyoo walis sii dhaabe kam goota qixaaxa qabamoon qabuwa hayyee takkaa si bal'isee rabbi sin qofalchiifne maati achumaayyoo walis sii dhaabe hoo aboo rabbiin qixaaxaa fi balloo fi rakkoo ni qaba gaa kun addunyaa keessa tafakkuruuf quraana keessatti rabbiin waa'ee qawmi aadii dubbateeti inna fi dhaalika la'aayatan liman khaafa cadaaba alaakhira ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وان دبن سن كيس ملكتا جرجي قبل كافرة الدنيا الرجل فتون كافرة رب فتون مال جتو رب كافرة فتون هي كم جتة كبر رب كافرة فتون ملكتا كتاتا نكبادات ملكتا بايلمني آخرات dhugaadhaati نعم والله آية جنة قرآني آية تجو وهي قجل جنة قجل جاهنما أقسم سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين ورّا خير نجايا باسه كافر فته ملكتا جيسينتون ربين جنة جهنم نكبارات خسورا هودي مالين سنجي ربين جنة جهنم نكبارات أما gammachuudhaan si dhageessisuu fedhe kaan rabbii shari'aa nuu buuse quraana nuu buuse khadiin kana nu dhageessise yaaboo akhiraa san dhayitee ol deebitee tolfatuun dhaqqabdu
asitti ati harakkoo addunyaa tanarraa yaaboo tanarratti obsuu dadhabde jahannam irratti obsuu hin dandeessu yaa nama na lakkisi wayya hogguu ibidda addunyaa garte ibidda akhiraa yaadadhu hogguu hidhaa asii garte hidhaa akhiraa yaadadhu hogguu cinqii asii garte cinqii akhiraa yaadadhu hogguu bal'ina asii garte bal'ina akhiraa yaadadhu rabbiin addunyaa wal qixxeessuuf nan uumne addunyaa tanarraa akhiraa akkaan baruuf na uume addunyaa tanatti akhiraadha akkaan qophaa'uuf na uume qaraatiidhaafin uumame malee addunyaa wal qixxeessuufimi isiinuu waliin qixxaattu rabbii tukkatti uume waanju kanarraa barra ta'isaaf jechaa nu haa godhu tagabroota rabbiitii barakaadha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu